Tajiiwwan biroo irrattis waa'ee nageenya keenyaatiif yaaddoo qaban yeroo isaan ibsanii dhagaa turre deebiis kennaa turreera. Deebiima sana kennina har'as. Gaafa qabsoodhaaf ba'anii homtuu hin jiru isa maal jedhan caabula shirri miti yookaan immoo eega fuudhanii eega heerumanii booda isa wal fudhatanii bashannanaaf deeman miti qabsoo jechuun rakkoo hedduu qaba. Bu'aa bahii qaba. Hojii itti dhabuutu jira, itti hidhamuutu jira, lubbuu itti dhabuutu jira, qabeenya ofii itti dhabuutu jira, maatii ofii itti dhabuutu jira, waan meeqatu jira. Kana hundumaatu beeknuuti kan keessa jirru jechuudha. Kanaaf nageenya ofiif jecha waan guddaan kan ittiin abbootiin mootummoonni abbaa irree ta'an ittiin nama sodaachisan tokko maa inni beektu sinidha, sin ajjeesa. Nama hamma kana keessaatti nama tokko ajjeesaniitu ilaa agartaniitu akka sanatti si ajjeesa jedhanii sodaa namatti naqu. Sodaadhaan qabsoo irraa booddeetti nama deebisu. Garuu warruma kana dandamatee kana jala dhaabbatee saba isaaniif falmatuutu immoo mirga saba isaanii gonfachiisa. Kanaaf waa'ee nama qabsaa'u nageenya isaatiif hin yaaddayina. Qabsoo jechuun otoo hidhaan hin jiruutu ta'e rakkoon hin jiruutu ta'e ma qabsoo maalii jedhama innoo daldala waan barbaadan naqanii bitanii galuu miti. Kanaaf qabsoon wareegama barbaada. Waa'ee warra qabsaa'anii yaaddayinaa isin. Waan isinirraa danda'amu waan isinirraa eegamu gochuu malee akkas taatuuti ittiin deebinaa yookaan immoo akkas ta'uun keessa nu yaaddessa. Kanaaf akka tokko godha yoo jechuu baattanii gaariidha. Isin himuuf jecha kan isin akkas jettan ni beekna. Garummaa amaluma qabsoo waan ta'eef kana baruullee qabna gara fuulduraatti itti deemu hammi wareegame hammi gatii itti baase garuu uummata bal'aa mirga isaa gonfachiisuun dirqama waan ta'eefidha jechuudha. Gaaffilee biroon baay'inaan Jawaariif dhiyaatanii hariiroon nuti adda bilisummaa Oromoo wajjin qabnu baay'een keessan tariiti otoo hin hidhamin dura hariiroo akkamittiin akka qabaachaa akka turre miidiyaalee adda addaa irraa quba qabdu turtan. Kana jechuun isaas hariiroo hin qabne jechuutu hin taane eegasiiti gaa hundumti keenya yoo hin hidhamne yeroo sana garuu filannootti illee hin dhiyaanne yoo ta'e akkamittiin akka dhiyaannu illee jechuudha. Irratti hojjennee waan hundumaa irratti walii gallee memorandum of understanding walii mallatteessinee akkamittiin akka jala dhaabbannu akkamittiin Oromoo abbaa mirga isaatii akka goonu kana hundumaa irratti walii gallee ture. Walii galteen gaafa sana har'allee jira. Tokkoffaa saba nuyi dhaabbanneef saba tokkodha. Saba tokkodha. Walii galuu dhiisuu hin dandeenyu. Nama siyaasa wallaale immoo miti. Isa tokko jala dhaabbachuun qabsoo isa biraa akka inni booddeetti hambisu. Mirga saba sanaa bilisummaa saba sanaa immoo akka inni booddeetti harkisu hin beekna. Isaanis sirriitti beeku, nus sirriitti beekna. Hariiroo gaarii waliin tolfannee waliin qabna turre. Fakkeenyaatiif filannoo keessaa maaliif baane adda bilisummaa Oromoo yoo filannoo keessa jiraate malee nus hin seennu. Amma immoo marii biyyoolessaa jedhamu kana keessa yeroo meeqa paartiin keenya yeroo meeqa gaafatameera, yeroo meeqa yaalii guddaan godhameera. Kana keessatti qooda hin fudhannu. Sababiin isaa adda bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo kana keessatti akka garee tokkotti keessatti qooda fudhachuu qaba kan jedhudha jennoon keenya jechuudha. Kanaafidha kan nuyi keessatti illee qooda hin fudhanne. Warra waraana TPLF wajjin haasoftanii waraana bilisummaa Oromoo wajjin sababii isin haasofneef hin jiru. Kana haasoftan malee nagaan bu'uu hin danda'u. Gaaffiin Oromoo deebi'ee malee mariin kun eessayyuu hin ga'u, nagaas hin fidu, guddinas hin fidu, tasgabbiis hin fidu biyya kana keessatti kan jedhu amantaa qabna. Akkuma isaan sila kaasan nuti ittiin galateeffamuudhaaf osoo hin taane lammii keenyadha. Isaaniifis dhaabbachuun waan qabnu qooduufiin rakkoo isaanii furuuf yaalii gochuun hirmaachuun dirqama keenya waan ta'eef gochaa ture. Gara fuulduraatti illee gochuu keenyatti fuufna. Uummata keenyaaf namoota dhaabbatan hundumaatiif bira dhaabbachuun nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin akkasiin nu hubattan barbaada. Silas immoo wayii tokko kaaseedha. Nuyi kallattii gaafuma ijaaramnu jalqabnee kallattii ittiin deemnu qabna. Mala ittiin qabsoofnus qabna. Kallattiin keenya sun har'as hin jijjiiramne. Malli keenya suni har'as hin jijjiiramne. Kana yeroo jennu daalaa yookaan magaalaa kana dhufuuni yookaan galma kana dhufuuni karaa tokkittiitu jira jechuu miti jedhee sila isinitti dubbadheera. Karaa hedduutu jira. Ani karaa isa kanatu dafee achi nagaa jedhee yaada. Kabiraan immoo namni biraan immoo karaa isaa kan turra kutaadha isatu dafee achi nagaa jechuu danda'a. Kana turra gabaabaadha jechuu danda'a. Kun immoo yoo gabaabaa ta'eyyuu kun immoo balaa qaba jechuu danda'a. Akkuma yaaddetti garuu galmi isaa bakka kana ga'udha.
Kanaaf ati maachirra deemtee namni jedhu sin jiru kanarra maa deemuu didee namni jedhu sin jiru. Wal jala dhaabbachuun, wal danquun, humna wal dhowwuun, hamlee wal buusuun waan akkasii nu bira hin jiru. Nama mirga Oromootiif falmu hamlee buusuun hojii keenya miti. Hojii kaafa'uu miti. Akka dhaabaatti jechuudha. Kanaaf waan kana wal dura dhaabbannee isin beeknu wal dura isin dhaabbannu. Kun akkuma dhaabaatti ejjennoo keenyadha. Nuyi karaa keenya qabsoofna. Isa qabannee ciccinee itti deemnu. Ciccinee itti deemnu. Gatii itti baasaa jira. Itti wareegamaa jira. Bu'aa baay'ees itti buufneera. Kan nama biraatiin sirrii miti ittiin jennee hin beeknu nuti. Ilaalcha hedduu jira. Adeemsa hedduu jira. Mala qabsoo hedduu jira. Kan isaa ta'e filatee itti deemuun barbaachisaadha. Uummata kanaan illee kan isinii ta'e keessaa filattanii gargaaruu bira dhaabbachuun mirga keessanii. Isin irraa eegamu. Kana sirriitti isinitti beeksisuu barbaanna. Gaaffii biraan jawaartu beeksisa Amaariyaa dhaggeeffatu. Agartu lallaaftu deebisee jajjabduu narra dhiise deema. Ulfaadha. Nullee ka barbaannee dhufne mari'achuuf. Akkuma Oromoon jettu mari'atanii malee maraatanii bakka tokko hin ga'anii. Osoo mariin gadi jiraatu taate rakkoon amma sodaachisaan kun biyya sanitti nu uumamu. Nu akka kaafa'utti mariitti amanna. Mariitu bakka nama gayaa jenna. Marii hoggaa jennu yaada keenya namatti feene biraa deemuu osoo hin ta'in yaada keenya hin dhiyeessina. Gaafiif yaada namoota biraas hin fudhanna. Kanuu ta'u keessaa fudhanna isinis kan isinii ta'uun fudhattan jechuu akka waggalaan jetti. Gaafiin dhimma walabummaatiin wal qabatee dhufe gaafa qabsoon tun eegalturraa ka'e wanni kun 60 irraa 70 irraa ka'e. Fakkeenya warri Finfinnee tures warri Adan tures booda Somaaliyaattis Jibuutittis gaafiin kun ka'aa ture. Gaafiin Oromoodhaaf kan baasu haqa isaa kan galfachuu danda'u biyya walabaa Oromiyaa jedhamtu yoo ijaarrate immoo biyyuma Itoophiyaa san keessatti walqixxummaa sabaa sablammoota yoo fide ka jedhu it is as old as the struggle itself. Karaa lachuu irrattuu warri wareegame gootota Oromooti. Karaa lachuu irrattuu kan wareegame dhugaa Oromootiif. Gara lachuu kamtu Oromoo fayyadaaf malee karaa kana qabadheen Oromoo miidhafi miti. Yaani dongora mooraa qabsoo keessa jiru garee tokko gootomsanii garee kaan xiqqeessuun sirrii miti. Namni karuma kamirrattuu saba kanaaf wareegame sirrii ture wareegama keenya goota keenya akkasitti ilaala. Akka kaafaa'utti nuti paartiidha. Akka paartiitti Oromoodhaaf kan baasu dantaa Oromoo yeroo gabaabaaf yeroo dheeraatti eegsisuu kan danda'u Oromoodhaaf nagaa waaraa kan fiduu danda'u misooma waaraa fiduu kan danda'u sirna federaalawaa dimokiraatawaa ta'e kan Oromoon Oromiyaa irratti ittiin of bulchu kan Sidaamni Sidaama irratti ittiin of bulchu akka Itoophiyaatti immoo sabaaf sablammoonni kun marii isaaniitiin waliigaltee isaaniitiin seera hariiroo tumatanii wal kabajanii qabeenyaa fi aangoo akkaataa gumaata isaaniitiin qooddatanii kan bulan Itoophiyaa haaraa ijaaruutu sirriidha jedhee amana kaafaa'uun. Hamma namni beekutti dhaabbileen Oromoo yeroo ammaa jiranis akka keenyatti jala muruu yoo baatan illee yoo kan danda'amu taate sabaaf sablammoota wajjin kan jedhu ni fudhatu. Gaafiin immoo ummataaf jedhu nuti akka kaafaa'utti ummata Oromootiif kan ta'u kan fayyadu sirna federaalawaa dimokiraatawaa Itoophiyaa keessatti dhaabne sabaaf sablammoota wajjin wal dandeenyee jiraachuudha jennee tamanna. Kana jechuun warri walabummaatti amanu haa baduu miti. Kana jechuun warri walabummaatti amanu dhiisaati warri yuunitarii Itoophiyaa ijaarra jedhu saabatu hin jennu. Yaada isaa ariifatu humnaan garuu itti fe'uun hin ta'udha. Humnaan itti fe'uun hin ta'udha kan jennu jechuudha. Lolli Oromiyaa keessa jidduutti godhamu kan Oromoo jidduutti. Sadarkaa hoggansatti hoggansi biyya sana hogganaa jiru kanuma isinummaan harka wal dhooftanii ol baaftanii bara. Of sobuun wal sobuun hin barbaachisu. Waggaa 2018tti gaafa mormu san afaan na qabdanii ni hinaaftee ni bololtee jettanii warra ol baaftan ilmuma keessan isin irraa dhalateedha. Hoggansi gama lachuu waraana Oromiyaa keessatti godhamu gara tokkoon marra tokkoon gara kaaniin Abiyyiitu hoggana. Inni darboos Oromoos. Tiraajedii salphina kana dhoksuu hin danda'amu isin hin dhoksu. Salphina Oromoo keessatti gadeemaa jiru salphina. Sadarkaa hoggansatti Oromoodha. Gadi bu'a. Lola kana keessatti humna sadiitu hirmaata mootummaarra. Milishaa gandaa, poolisii Oromiyaa fi humna federaalaati. Milishaan gandaatii fi poolisiin Oromiyaa dhumaa jiru, nama fixaa jiru Oromoodha. Dubar keessa jiraanna. Painful ijoolleen nuti hoggannee qabsoo keessa turte gara lamatti baatetti wal fixaa jirti.
Shawaa lixaa keessa hodhayte, shawaa kaabaa keessa hodhayte, wallaga keessa hodhayte, gujii keessa hodhayte kan dhumaa jiru harki 95 ilmaan keessan obbolaa keessani. This is fact. Kuni salphina qaanyiidha. Sabaaf sablammiin biyya sanii gaafa Oromoon sirna duraa san jijjiiree aangootti dhufu faayinalii haara galfannaa, faayinalii walqixxummaa argannaa jee abdataa ture. Nuyi garuu biyyaaf sabaaf sablammoota biyya saniitiif nagaa buusuu dadhabneet wal jiddittu nagaa buusuu dadhabne. Akkan tiyoorii keessa dhaqee sirna mootummaa Itoophiyaa akkas akka warra kaanii odeessuu hin dandeenye. It's not true. It's not true. Warruma nuti harka dhoofnee fi ol baafnedha. Kan dhumaa jiru kan wal fixaa jiru. By the way, sadarkaa mootummaa fi humna waboo bira darbeera yeroo ammatti. Revenge killing. Haaloo ol bahuun duriyyee magaalaa keessa wal gurmeessee nama fixuun. Eenyu Oromiyaa keessa nama fixaa jiru mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo qofaan wal fixaa jiru bara. Kan gama lachuu fakkeessee har'a fakkeenya waan wallagga ta'e kana waraana bilisummaa Oromoo anaa miti kan godheedha. Mootummaa waraana bilisummaa Oromootu godheedha. Faaktii isaatu sadarkaa ittiin beeynetti humni sadarkaa anarkiin biyya keenya keessatti baay'achuurraa akka ka'een qabatamatti abalutu ajjeesee. Jarmanitti bakka tokkotti jeen ture. Oromiyaa keessatti bara har'a eenyutu ajjeesee maaltu ajjeesee sadarkaa jettee gaafattee deebii itti dhabdu gaafachuutti dhiifte irra jirta jechuudha. Ani waan isin dhaga'uu barbaadan isinitti muufas hin jiru. Waan isin dhaga'uu qabdan isinitti muufas jira. Wanni ta'aa jiru isheen. Warri aangoo irra jirtu. Qabsoo dhiigaan dhuftee Oromoon amma aangoo irra baheera. Oromootu aangoo qabaa kanaafuu dhiigaan ittisuu qabna siin jedha. Nummoo gara keenyaatiin qabsoo Oromootti butamee Oromootu dhumaa jira hin jenna. At the end we are entering an endless cycle of violence. Isinitti himan. Keessattuu sheerii guddaa kan qabu mootummaadha. Itti hoggansa biyyaa kan harkaa qabu mootummaadha. Lola dhaabuu qaba. Lolli kun dhaabachuu baannaan Siiriyaa taati Itoophiyaan. Worse than Syria. Ani dubbachuu illee barbaannan ture. Kan inni amma dura dubbadhee kun gaabba. Waan inni biyya sanitti farri isatti fakkaatu. Garuu erga dubbadhu jettanii nan dubbadha. Civil war zabana kana waraansi biyya zabana kana kan injifatu wal injifatamu osoo hin taane ka addaan ciccitaa. Mootummaan kun hubatuu qaba. Har'a kan kadhataa jirru humnoota hidhatan 3-4 wajjin gattaa itti mari'adhuudha. Lolli kun itti fufnaan waggaa 4-5 booda kaarra 4 turan kun 40 ta'uu danda'u biyya keessatti. We will reach a level where negotiation becomes impossible. Siiriyaatti, Yemenitti, Liibiyaatti har'a eenyu lola eenyu araarama sadarkaan danda'amne irra geenye. Sababa isaa bal'inaan amma dura ibseera. Kanaaf kana hoggaan jedhu political correctness hin barbaachisu wanna biratti. Kanarraa hin deemaa jechuudha. Ka wareegamuudhaan kaaftanii akka nunaatan akka abdii nurraa qabdan ni beekna. Namni boru ministeera ta'uu barbaadu qabsaa ta'uu hin danda'u. Namni boru pirezidantiin ta'a, piraayim ministeeran ta'a jedhu har'a qabsaa ta'uu hin danda'u. Lamaan si wajjin hin deemtu. Gaafa yuunivarsiitii ture ijoollee faranjii tanatti ture wajjin baran. Ka boru seenetara pirezidantii ta'uu barbaadan. Ganamarraa kaasanii sudii ka'anii rifeensa isaanii sirreeffatu. Nuyi kaalsii gosa adda addaatiin qumxaa gosa adda addaatiin dhayina isaan suufa gas godhanii kilaasii dhufu. Kilaasii hoggaa seenan jecha takka lakkaa'anii haasa'u. Isaan seenatara ta'uu barbaadu. Biyya gaarii jiru kam immoo seenatara ta'ee jira warra wajjin barate. Qabsaa ta'uu garuu hin danda'an. Qabsaa ta'uudhaaf maaliif shamiin sun xuraa'uu qaba. Kanaaf namni an Oromoof hin qabsaa jedhu boru ministeeran ta'a jedhee itti seenan hin geessu. Tokko kan miidhe kana ministeeran ta'a pirezidantiin ta'a sadarkaa Oromoon ministeera itti filatu sirna Oromoon ministeera isaa ittiin filatu nan dhaaban tokko kun immoo qabsoo gaafata. Lakki anumatu ta'a jennaan namni boru ministeera ta'uu kan barbaadu ara du'uu hin barbaadu. Namni boru ministeera yookiin immoo pirezidantii ta'uu barbaadu ara maqaan isaa baduu hin barbaadu. Ara waan uummanni jaalatu qofa itti himuu barbaada. Risk minimizing becomes the game. Riskii fudhatan malee immoo riskiin hin jirtu. Nuti kan qabsoofnu ministeera ta'uu miti. Kan qabsoofnu pirezidantii ta'uu miti. Kun kan qabsoofnu sirna Oromoon pirezidantii isaa ittiin filatu, sirna Oromoon ministeera isaa ittiin filatu ijaaruudhaaf. Kan ammoo aarsaa akka gaafatu beekna jechuudha. Aarsaa san
kafaluudhaaf itti yaadne an bar namni qabsoota na hin jiru filadheen isin biraan ka'eetti seene warra ministeera ta'uu barbaadullee kabajaa qabnaaf nuyi garuu ummata kanaaf dabruu qabdi barbaachisaa taanaan nu dabruu qabna malee jenneet kan itti seenne jechuudha kana nurraa fudhadhaa. Hariiroo dhaabbilee Oromoo wajjin kan kaaftan kaafamuun kabajamuu qaba. Keessattuu Profeesar Mararaa Guddinaa kabajamuu qaba bar. Yeroo nuyi hidhaa jirrutti dhiibbaan meeqa keessaa balaan ogaa irra jiru kan hidhaman hidhaa bayan malee kan bosona jiru bosonaa bahu malee filannoon seennu jedhee dide. Kursii amma barbaadesiif kennaa jedhanii mallaqa amma barbaadesiif kennaa hin barbaadu jedhee dide Profeesar fi hooggansi nu biraa alatti hafe. Aarsaa guddaa duula guddaa irratti godhame hin beektan. Har'as ejjennoon kaafaa ejjennoo sani kan hidhaa jiru hidhaa bahu malee kan bosona jiru gara hirmaannatti dhufu malee marii nagaa isaan jaaniin hirmaannu Oromoon tokko bosonatti hafee kuun hidhatti hafee nuti kan teenyee kursii tokkorraa qorii adda qooddannu ta'uu hin dandeenye jechuudha. Ejjennoon kun nu kabachiisuu qaba. Nu kabachiisuu qaba jechuudha. We are a principled party. Wani nu boonsu lolli hoggaa dhufu lolli dhufaa jira dhiisa lolli hoggaa eegalan yeroo silaa harka dha'uun sirnatti ta'etti noo jennee dinne jechuudha. Marii biyyaalessaa yaada jiru biyya sanitti populaarize kan godhe nuyi. Har'a miti hoggaa afur hoggaa shan hoggaa kudhan dur. Har'a marii biyyaalessaa hoggaa dhufu silaa gaafiin keenya deebi'ee jennee fiinee seenna noo mana hirruutti hin mari'annu caayaa hirruutti hin mari'annu caayaan guutuu ta'uu qabdi jenneet dhaabannee deemaa jirra jechuudha. Kana kan jiru. በአማርኛ የተነሳው ጥያቄ ላይ ሲሄድ የፌዴራሊዝም ፖለቲካ ለኢትዮጵያ ይጠቅማል ወይ? ስማችንም እንደሚያሳየው እኛ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ነን። ለሀገራችን ለህዝባችን ለኦሮሞ ህዝብም ለተቀረው ብሔር ብሔረሰብም የሚበጀው በስምምነት በውይይት ላይ ተመስርተን ብሔሮች ራሳቸውን በቀያቸው የሚያስተዳድሩበት ሀገራቸውን ደግሞ በፌዴራል ስርዓት መሰረት ሀብትና ስልጣን ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ተከፋፍለው የሚያስተዳድሯት ኢትዮጵያ መገንባት በአዲስ ሶሻል ኮንትራክት ላይ የተመሰረተ የፌዴራል ስርዓት መገንባት ይበጃል ብለን ነው የምናምነው። እኔም አምናለሁ፣ ፓርቲም ያምናል። ይሄን ስንል ግን ከዛ የተለየ የሚያምኑት ይጥፉ ብለን አናምንም። አይደለም ፌዴራሊዝም የሚባለው ስርዓት አይሆንም፣ ዩኒተሪ ስርዓት የሚያስፈልገን የሚሉት ሰይጣኖች ናቸው፣ አገር አፍራሾች ናቸው፣ ይጥፉ፣ እንደምስሳቸው፣ ይውደሙ ብለን አናስብም። መብታቸው ነው። ያን ሐሳብ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ ያምጡ፣ እንከራከር፣ እንደራደር። አማካይ የሆነውን ሐሳብ ወስደን የጋራ ሀገር እንመስርት ነው አቋማችን እኛ። ስለዚህ እነዚህ ሐሳቦች የቆዩ ናቸው፣ ዛሬ ውስጥ አዲስ አይደሉም። እኛ የምንቃወመውና የምንታገለው በጉልበት አንድን ሐሳብ ጨፍልቀን የአንድን ሐሳብ የበላይነት እንመሰርታለን እናቋቁማለን ብለው የሚደረገው ሂደት ነው ለዚህ ሁሉ ውጥንቅጥ ያደረሰን። ስለዚህ እኛ የፌዴራሊዝምን አስፈላጊነት በአጥኖት ለማቅረብ ዝግጁ ነን፣ እናቀርባለን። የሌላውንም ለማዳመጥ ደግሞ ዝግጁ ነን። ማንኛውም ሐሳብ ከጠረጴዛ ዙሪያ ተገፍቶ ጫካ መግባት አለበት ብለን አናምንም። በዚህ ነው የምንሄደው። የሚጠሉ ሰዎች አሉ። ጀዋር እንደ ግለሰብ የሚጠላው ሰው ያለ አይመስለኝም። እኔ የቀረበኝ ሰው ሁሉ ሲወደኝ ሲጠላኝ አይቻላልም። ጀዋር the person ማንንም አይጠላውም። ጀዋር the political የሚጠሉ ሰዎች አሉ። ሚናዬን አውቃለሁ፣ የኔን ኢንፍሉዌንስ አውቃለሁ። ባለፉት 10 ምናምን ዓመታት ብዙ ነገሮችን ስሰራ ስለነበረ በዚህ ደግሞ ጥቅማቸው የተጎዳ ይጎዳብናል ብለው የሚያስቡ የተለያየ ሐሳብ ከፍተኛ ዘመቻ አድርገውብኛል። ማለት ዶክመንተሪ ተሰርቶብኛል። እኔ ግን በግል አልወስደውም። I don't take that personal ሐሳቤን ማቅረብ ስራዬን መስራት ቀጥልበታለሁ። አንድ የምጠላው ሰው ደግሞ የለም። ምክንያቱም ፖለቲካ ውስጥ ያለው ለግል ጥቅም አይደለም፣ ለግል ፍላጎት አይደለም፣ ለግል ጥቅም ያልገባውም። ስለዚህ በግል በማንም ላይ ቂም አልይዝም። የሚያጠቃኝም ሊገለኝ የሚፈልገውም ሆነ ያሰረኝም በግል ነው ብዬ አላስብም። በወሰን በግል ንብረት ተጣልተን አይደለም። በፖለቲካ ጉዳይ ነው፣ ጉዳዩ ፖለቲካዊ ነው። በተቻለ መጠን ተቻችለን ብንሄድ፣ በተቻለ መጠን ተደማምጠን ብንሄድ የተሻለ ነው ባይደኝ። አሁንም ቢሆን የማራምደው ድሮም ሜይቢ ሐሳብን በአግባቡ አላስረዳው ሊሆን ይችላል። ሜይቢ ሐሳብን በአግባቡ አላዳመጡ ይሆናል እንጂ እኔን በግል የሚጠላኝ ሰው አለ ብዬ አላስብም። አሁንም ሐሳቤን በተሻለ መልኩ ለማቅረብ ሞክራለሁ። በተሻለ መልኩ ቢያዳምጡኝ ብንደማመጥ ደስ ይለኛል። አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ በማዳመጥ ነው እያሳለፍን ያለ ነው። hopefully before it becomes too late የሐሳብ መዋጮ አድርገን ህዝባችንን ከመከራ ለማትረፍ
እንችላለን የሚል ተስፋ አለኝ። የመሳሪያ አንስቶ የሚታገለውን አትቃወምም። ሰው እኮ የመሳሪያ ፍቅር የለውም እዛ ሀገር። እንደናንተ ሀገር እንደ ቴክሳስ ደልቶት የጠመንጃ መብትን ይዞ አይደለም ጫካ የገባው ሰው። ሪፐብሊካን አይደለም የኛ ሀገር ህዝብ። ሰውን ጫካ ያስገባው ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ እስከ ዛሬም ድረስ ወጣትን ከቤቱ ገፍቶ ወደ ጫካ ያስገባው ብረት እንዲያነሳ ያደረገው በትግራይ ብንወስድ ትላንት የተከበሩ ጀነራሎች ሀገር ሲመሩ የነበሩ ጀነራሎች የታንጣለለ ቪላቸውን ትተው ጫካ የገቡት የጠመንጃ ሱስ ስላላቸው አይደለም። 45 ዓመት ጠመንጃ ውስጥ ነበሩ። ያ አይደለም አዛውንት የሆኑ እንዳያቸዋቸው። ጠመንጃ ያማዘዘው የፖለቲካው መበላሸት ነው። የፖለቲካ ምህዳሩ መዘጋት ነው ወጣቱንም አዛውንቱንም ወደ ጫካ ያስገባው። ስለዚህ እኔ መሳሪያ ያነሳን የኔ ምርጫ መሳሪያ ማንሳትም ባይሆን መሳሪያ ያነሳን ማውገዝ ለሀገር ለህዝብ ይጠቅማል ብዬ አላስብም። ከዛ ይልቅ የተሻለ መንገድ ማሳየት በመንግስትም ላይ በታጠቀው ኃይሎች ላይም በተቻለ መጠን ወደ ጫካ ያስገባው የፖለቲካ ችግር ተቀርፎ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ እንዲመጡ መምከሩ የተሻለ ነው። ምክንያቱም እኔ በማውገዜ የሚመጣ ለውጥ የለም። የኢትዮጵያ መንግስት ምንድነው የምትመክረው? ቅድም በአፋን ኦሮሞ እንዳልኩት መንግስት አንዱ ማድረግ ያለበት ትልቁ ባለፈው 4 ዓመት የሄደበት መንገድ ትክክለኛ እንዳልሆነ ባለፈው 4 ዓመታት የተሄደበት ሂደት ሀገርን ኢንቴንሽናቸው ምንም ይሁን ምን ኢትዮጵያን እናበለጽጋለን ብሎ ከሆነ የሄዱበት መንገድ ኢትዮጵያን ያፈራረሰ ያደከመ በህዝቦች መካከል ያለው ቅራኔ ወደ ጠላትነት እንዲገፋ ያደረገ የመንግስትን አቅም በጣም ያዳከመ ቅድም ስገልጸው ነበር። የመንግስት ኮንትሮል ኦቨር ሚንስ ኦፍ ቫዮለንስ በጣም ተዳክሞ የተለያዩ ፖኬትስ ኢመርጅ እያደረጉ ሀገር በከፍተኛ አደጋ ላይ የጣለ መሆኑን መገንዘብ ነው። ምክንያቱም የታመመ ሰው መጀመሪያ መቀበል ያለበት ታመም ያለው የሚለው ነው። ከዛው ለመውጣት ከዚህ በሄድንበት መንገድ መሄድ እንደማያዋጣና ወደ ኋላ መመለስ ከዚህ ውስጥ አንዱ ጦርነት ማቆም አለበት መንግስት። ከእንግዲህ በኋላ በጦርነት የሚመሰረት ስርዓት የለም። በጦርነት የምትመጣ የበለጸገች ኢትዮጵያ አትኖርም። በሰሜኑ ከህወሓት ጋር ኢትዮጵያ ሴንስለስ እኮ 100 ሰው ማንሞላ ሰዎች ልንፈታው የምንችለው ችግር በ100 ሺዎች እንዲያልቁ አደረገ። በሰሜኑ አሁን አትሊስት እርዳታ እንዲገባ መደረጉ በአፋጣኝ ሰርቪሶች ሪስቶር እንዲደረጉ ወደ ጦርነት ያስገቡ የፖለቲካ ልዩነቶች ወደ መፍታት መሄድ ያስፈልጋል። ጦርነቱ ግን በሰሜን ብቻ አይደለም ያለው። በኦሮሚያ፣ በቤኒሻንጉል፣ በጉሙዝ፣ በደቡብ ውስጥ ብዙ አይነት ጦርነቶች አሉ። እነዚህን ጉዳዮች በጦርነት እንፈታለን ማለት የባሰ ነገሮችን ማባባስ ስለሆነ ሀገራዊ የሰላም ጥሪ በማድረግ ከሁሉም ቡድኖች ጋር ተኩስ በማቆም ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ እንዲመጡ ማድረግ የመንግስት ትልቁ ኃላፊነት ነው። የህዝብም ጫና መሆን ያለበት አንዱን ቡድን ደግፎ አንዱ ላይ እሳት ማቀጣጠል ሳይሆን ጫና በማድረግ ጦርነት ቆሞ ህዝብና ሀገር እንዲተርፍ ማድረጉ የሚበጅ ይመስለኛል። ከዚህ ጋር ተያይዞ አንተም ላነሳው ለሌሎቹም ይህን ፕሮግራም የሚከታተሉ ማስተላለፉ መልእክት አለ። አንድ የተለመደ ነገር አለ። አሁን የኦሮሞ መሞት ይቁም፣ የአማራ መሞት ይቁም፣ የትግራይ መሞት ይቁም ይባላል። ይቁም፣ አዎ። ነገር ግን የኦሮሞ መሞት ቆሞ የአማራ መሞት ሊቀጥል አይችልም። የአማራ መሞት ቆሞ የትግራይ መሞት ሊቀጥል አይችልም። ጥያቄያችን መሆን ያለበት የሁሉም መሞት ይቁም ነው። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ we must admit as a society ኦሮሞ እየሞተ ከሆነ ትግራይ እየሞተ ከሆነ ጉሙዝ እየሞተ ከሆነ who is killing us እየተገዳደልን